Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundatti sanaa qaqqabu jecha oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Aanaa Abunaa Gindabaraatti waraanni mootummaa uummata jumlaan mana hidhaatti guuraa jira. Weerara gareen shororkeessitoota faannoo fi poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti raawwataniin lubbuun namoota darbuun itti fufeera. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Abunaa Gindabaraatti gandoota adda addaa keessa waraanni mootummaa uummata nagaa ukkaamsee gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti Aanaa Abunaa Gindabaraatti keessatti uummata jumlaan rashanuu fi hidhuun erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaa kan jiran yoo ta'u yeroo kanatti adoolessa 10 bara 2022 boodammoo waraanni mootummaa bifa duriirraa adda ta'een uummata walitti qabee gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatu. Hidhattoonni mootummaa uummata nagaa magaalaa bakkee qalaaxee fi biitee keessaa walitti qabuun badii tokko malee waajjiraalee poolisiitti naqanii seelii abaa'oo shaneeti jechuun dararaa hammaataa irraan ga'aa akka jiran raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Magaalota bakkee qalaaxee fi biitee keessaa qofa osoo hin taane gandoota baadiyyaa aanichaa hedduurraa hidhattoonni mootummaa qonnaan bultoota, dargaggoota, manguddoota, haadholii fi daa'imman osoo hin hafin ukkaamsanii hidhuu isaaniitiin bakki mana hidhaa wal hanqatee uummanni dararaa guddaa keessa akka argamu ibsanii jiru. Kutaa dhiphoo tokko keessaa hidhamtoonni lakkoofsi isaanii 40 hanga 50 ta'an jiraachuu isaaniitiin bakki taa'umsaa fi ciisichaa walanqatee rakkoo daran ulfaataa ta'e keessatti akka argaman dubbatu. Ji'oota muraasaaf mana hidhaatti dararamanii dhiyeenya kana mana hidhaatii bahuu isaanii kan eeran maddi kun manneen hidhaa aanichaa keessatti argaman hundi hidhamtootaan waan guutaniif hidhamtoonni dabareen taa'aa fi ciisaa jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessan. Jumlaadhaan uummata nagaa hidhaatti guuruu irraan kan ka'e waajjiraaleen poolisii guutuu isaaniitiin namoonni lakkoofsi isaanii 200 ta'an waajjira bulchiinsa Aanaa Abunaa Gindabaraatti keessatti hidhamanii jiraachuu ibsanii jiru. Hidhaa qofa osoo hin taane ajjeechaan qabeenya barbadeessuu fi saamuun uummata nagaa irratti raawwateera kan jedhan namni kun akka waliigalaattuu sochiin uummataa danqamuun hawaasni aanichaa rakkoo hammaataa ta'eef saaxilamee jiraachuu dubbatu. Dhumarrattis jiraattonni baadiyyaa gara magaalaa deemuu erga dhorkamanii yeroon fagaachuu himanii uummanni gaddaa fi gammachuu qabu erga waliin qooddatee waggoottan lakkaa'amuuf akka jiran ibsaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Shororkeessitoonni Amaaraa faannoo fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa waliin qindaa'uun Walloo aanaa Jillee Dhummugaa ganda Gooroo Baxxee keessatti lubbuu namootaa galaafachuu fi qabeenyaan saamuu irratti bobbaafaman gochaa isaanii itti fufaa jiraachuun ibsame. Waraana gidduu kana uummata Oromoo Walloo irratti bananiinis hanga yoonaatti lubbuu namootaa 16 kan galaafatan ta'uu fi kanneen kurnaan lakkaa'aman immoo madeessuu qonnaan bulaan naannawichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Walloo aanaa Jillee Dhummugaa ganda Baxxee Gooroo keessatti gareen shororkeessitoota faannoo fi poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa haleellaa tibbana raawwachaa jiraniin lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi isaanii saamamuu qonnaan bulaan kun himaniiru. Naannoon lolli irratti baname godina Kamisee aanaa Jillee Dhummugaa ganda Baxxeedhaa Gooroo jedhama. Achirraan qabee qabeenya ummata qaroo keessatti maasaa ummata Oromoodhaa keessatti wararaa gootee itti bobbaatee saawa ummataa fuutee liyyu haylii fi faannoodha. Saawa ummataa fuutee gaara baafatte. Akka saniin wanni taamee bullee sa'a 8tti calqabdee bullee subiisan sa'a 12tti ganda Oromoo sheentee nurratti bante dhukkaasa. Gareen shororkeessitoota faannoo fi poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa qindaa'uun weerara Oromoota Walloo irratti banan kunneen meeshaalee waraanaa jajjaboon deeggaramanii ta'ullee qonnaan bultoonni aanichaa waliif birmachuun weerartoota naannoo Amaaraa kunniin ofirraa qolachuullee eeraniiru. Bulchiinsi aanaa Jillee Dhummugaa garuu qonnaan bultoota qe'ee isaaniirraa weerartoota Amaaraa qolachuuf lolan dhorkaa jiraachuu dubbataniiru. Dhukkaamni siin nurratti bantu
qawwee xixiqqaa kilaashii miti diishka fi siniparii matarayyaasi kanaan hoggaa isiin nu goote nuyi rabbi qabna rabbiin nu dandeessisiise ofirraa dachaafne gaara yaafne amma aanan keenyallee dhufee ganda keessa deemee maal nuun ja'utti hin jira amaarri qawwee isaa dhukkisu waan fedhee isaa godhu juntaa fi liyyuwaayiliin kun humni addaa kun ganda kee deemee waan fedhaa godhu meeshaa qabattanii gadi hin bahina ulaa keessan keessaa gadi hin bahina nuun ja'utti jira aanan jillee xummuu godha. Uummanni Oromoo kallattii danda'u hundaan sagalee nuu haa ta'u malee hanga nuti jirrutti qe'een keenya finxaaleeyyota Amaaraatiin hin weeraramu kan jedhan qonnaan bulaan kun bulchiinsi aanaa jillee dhummugaa garuu namoonni finxaaleeyyota Amaaraa otoo ofirraa qolatanii darbaniin yakkuuf qonnaan bultoota osoo hin taane miseensota waraana bilisummaa Oromoo akka ta'anitti eeruu isaaniitiin komataniiru. Ilmaan Oromoo bakka jirtani sagalee nuu ta'a nu bira dhaabbadha. Hamma ruhiin teenya jirtu nu itti hafuufna biyya keenya Amaarri wararu hamma nuyi jirru amma maal nuun jan namni ummanni kaleessa ol yaa'ee dheengadda ol yaa'ee achitti dhume namni tokko qotee bulaan keenya jiru hoonik shanee nuun jan har'a kaleessa sabsabarratti baaniiti si hoonik shanee warra dalgoo hidhatu si hoonik shanee warra xiyyiitii kaartaa takka takkaatiin deemu maaliif akkana jettan je'ee jaarsi tokko harka baafatee dubbannaani atimmaa kan kee mee dura bukkee tanteeti qorannaa ati gadi taa'i janiin sabsabarratti. Dhumarrattis qonnaan bulaan kun poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa gara isaanitti bobbaafamee jiru garee shororkeessitoota faannoo fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa qonnaan bultoota irratti waraana banee tumsuun ajjechaa fi saamicha meeshaa waraanaa nurratti raawwachaa jira jedhaniiru. Calqaba namni nu wareeguu jammare federaal poolisi. Bakka lukkaafni jiruu fi bakkeen inni itti dhaabbu jeen mucaadhaan. Mucaan maaliifan dhaabbadha? Ilmaan sabni kiyya kufutti jira, duutu wareegamutti jira, akkamittan dhaabbadha? Inni jennaan tanuma jeeni wiritti godhee sinifarii mucayyoo qonna keessatti yaa'e. Bakkeen lolli jiruu fi bakkeen mucaan kun federaal poolisiin itti ajjeese tilmaaman kiiloomeetirii 70 diida keessatti maal nu qabbaneessa? Maal wanni godha? Bakka isaan itti hirratti armaan dhukkaasan nutti baneeti hoggaan ganda Amaaraa isheenee ganda Amaaraa keessaa Amaaraa liyyuwaayilii fi faannoo baafne ijoollee madoodhaa ijoollee ofirra gadi deebitu rasaasan hofaa oole hin gadda gaafa iddoodha. Liban jaarsotu gabaase. Jeneraal Daraaroo Guyyee waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee keessaa eessa akka geeffaman wallaalame. Jeneraal Daraaroo Guyyee guyyaa 3 dura magaalaa Shaashamannee keessaa qabamuun waajjira poolisii magaalichaatti kan hidhaman yoo ta'u yeroo ammaa achi keessa akka hin jirree fi bakka geessan wallaalamuun ibsame. Odeessi maatii isaaniirraa argame akka addeessutti Jeneraal Daraaroo Guyyee adoolessa 11 bara 2022 magaalaa Shaashamannee keessaa poolisoota humna addaa Oromiyaatiin qabamanii kan hidhaman yoo ta'u maatiin adoolessa 13 bara 2022 ganama waajjira poolisiitti wayita ciree geesseefitti achi keessa akka hin jirre poolisoota waajjirichaatiin itti himamuun beekameera. Maddi odeeffannoo kun akka eerutti gaafa adoolessa 12 galgala aangawoota mootummaa sadarkaa godinarra jiraniin barbaadamu jechuun qaamonni poolisii biroo waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee keessaa akka baasan maatiin keessa beektotarraa odeeffatee jira. Maatiin odeessaalee muraasa kanneen qabatamummaan isaanii hin mirkanoofne kallattii garaagaraatiin argatus hanga gabaasti kun qindaa'utti Jeneraal Daraaroo Guyyee eessa akka jiranii fi geeffaman wanti beekamu akka hin jirre maddi keenya ni ifoomsu. Jeneraal Daraaroo Guyyee sababa umurii manguddummaa irratti argamaniif dhiibbaa xiqqoodhaan miidhamuu waan danda'aniif yeroo ammaa maatiin yaaddoo nageenyaa guddaa keessa akka jiran himu. Baatii tokko duras qaama mootummaa sadarkaa godinaatiin barbaadamtu jechuun Shaashamanneetti waamanii hidhuun guyyoota muraasa mana hidhaa erga tursiisanii booddee gadi lakkifamuu isaanii himanii baatii 2 osoo hin ta'in yeroo lammaffaa akka hidhaman maddi keenya kun ibsanii jiru. Bara bulchiinsa mootummaa Wayyaanes Oppidiyoon Kaleessaa fi Bilxiginnaan har'aa ergama abaa'oo baattee mootummaa keenya kuffisuuf hojjetta jechuun hanga mana hidhaa Maakalaawwii, Qilinxoo fi Qaallittiitti daddabarsuun dararaa turuu himanii bara kanas godina Arsii keessa qubachuu abaa'oo shanee duuba manguddoo kanatu jira jechuun umurii kunuunsuu fi eegumsi isaaniif malutti yakka sobaa sabboontota Oromoo ittiin dhabamsiisuuf tolfataniin seelii diinaati jedhanii Jeneraal Daraaroo Guyyee gidirsaa akka jiran maddi keenya kun ibsaniiru. Dhumarrattis leenci dulloomee taphatisiisaati akkuma jedhamu dulluma Jeneraal Daraaroo Guyyee akka carraatti fayyadamtee
kaabinee fi dabballeen bilxiginnaa itti roorrifte malee isaanuu akka itti keessummeessan ni beeku ture jechuun bara sirna dhufee darbaa dararamuu isaaniif baay'ee akka gaddan maddi kun raadiyoonii dirree shaggaritti himaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Magaalaa Finfinneetti namoonni Oromummaa isaanii jabeessanii leellisan adamfamanii dhabamsiifamaa jiraachuun dhaga'ame. Dura taa'aa itti aanaa waldaa haaromsa Finfinnee dargaggoo Heenok Dajanee eessa akka geeffame wallaalamee jira. Mootummaan bilxiginnaa waggoottan afran darbanitti dhalattoota Oromoo magaalaa Finfinneetti aadaa, seenaa fi duudhaa hawaasa Oromoo dhaadheessanii fi sabboonummaa qaban sababoota garaagaraatiin hidhuun hamlee isaanii cabsaa ture. Dura taa'aa itti aanaa waldaa haaromsa Finfinnee kan ta'e dargaggoo Heenok Dajanee dilbata darbe tika mootummaa bilxiginnaatiin adamsamee eega qabame booda eessa akka geeffame wallaalamuu hiriyoonni isaa raadiyoonii dirree shaggaritti himan. Hiriyaan dargaggoo kanaa tokko yaada raadiyoonii dirree shaggariif qoodaniin akka dubbatanitti Heenok Dajanee adoolessa 10 bara 2022 mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinneetti tika mootummaan qabamuun gara qajeelcha poolisii kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaatti eega geeffameen booda gara mana hidhaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti Abbaa Saamu'eelitti geeffamullee maatiin gaafachuu wayita deemanitti achis baafamuun gara biraatti geeffamuusaa itti himamuu fi bakki geeffame wallaalamuu ibsuu isaanii eeraniiru. Galatoomi kan qabame gaafa dilbata naannoo sa'aatii 3tti manaa fudhatanii deeman. Yeroodhuma sana gara qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaatti fudhatanii deeman. Mana murtiittis hin dhiyeessine. Gaafuma sana halkan gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eelitti geessan. Achii booda gara akka fudhatan hin beekamne. Akka odeeffannoon qabnu agarsiisutti gara Awwaash Arbatti geeffamuusaati. Iddicha immoo mana hidhaa natti fakkaatu kaambii leenjii waraanaati. Odeeffannoon yeroodhaaf qabu kana. Dargaggoo Heenok Dajanee adeemsa seeraa fi ajaja mana murtii malee tika mootummaa bilxiginnaatiin mana jireenyaa isaatii butamuu kan himan hiriyaansaa kun tikii mootummaa isa qabuu dhufan kun sababa maaliif akka barbaadamu yeroo gaafatamaa turanitti arrabsoowwan tuffii adda addaatiin deebisaa turuu fi erga to'annoo jala oolee boodas mana sakatta'uu wayita dhufanitti alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi suuraa Jawaar Mohammad mana keessatti argame akka ragaatti suuraa kaafatanii deeman jedhaniiru. Ajaja mana murtii fi adeemsa seeraa malee kan mana dhufee tika mootummaati. Yeroo sababa gaafataman tuffiisaa haasawaa turan. Tarkaaffii irratti fudhachuus yaalanii turan. Sababni itti qabame wanti ibsameef hin jiru. Lammata dhufanii mana erga sakatta'anii booda alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi suuraa Jawaar Mohammad mana keessatti argame akka ragaatti suuraa kaasatanii qabatanii deemaniiru. Kana balleessite jedhamee wanti ibsameef hin jiru. Waggaa fuuldura akkanumatti hidhamee ture. Hanganan beekutti yakka kamuu waliin wanti wal qabatu hin jiru. Dargaggoo Heenok Dajanee yakka maaliin shakkamee adeemsa seeraa malee to'annoo jala oolfamuu tikii mootummaa isa qabuuf dhufe nutti himuu eeyyamamoo hin turre kan jedhan hiriyaansaa kun dargaggoon kun himanni osoo irratti hin banamin sababa tokko malee mana hidhaa tokko irraa gara mana hidhaa kan biraatti dabarfamaa jiraachuu dubbatan. Wanti ittiin si shakkine jedhanii itti himan hin jiru. Isaan kan jedhan si barbaannaa malee sababa ittiin barbaadame itti himuuf eeyyamamuun turre. Yeroo mana sakatta'an alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi suuraa Jawaar Mohammad akka ragaatti qabataniiru. Kan isa himatan isaan yoo ta'es wanti beekame hin jiru. Kaleessa mana murtiitti ni dhiyaata jedhamee ture. Dhaddacha ramaddii araaratti ture. Achittis hin dhiyeessine. Murtii tokko malee guyyoota 3 darbaniif mana hidhaatti argama. Hiriyaan Heenok kun itti dabaluun adoolessa 12 bara 2022 mana murtiitti dhiyaatee turullee himanni tokko osoo irratti hin banamin gara mana hidhaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaatti deebi'uu himuun gaafasuma galgala gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eelitti dabarsuun achii ammoo gara kaampii leenjii waraanaa Awaashitti dabarsaniiru shakkii jedhu qabaachuu himaniiru. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaatti argadheera. Kaleessa mana murtiitti waliinan ture. Himanni tokkoyyuu irratti hin banamne. Callisaniituma mana murtiitii baasanii qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaatti geessan. Achii booda galgala Abbaa Saamu'eelii baasanii gara Awwaash Arbatti geessuu har'a odeeffannoo argadheera. Awwaash Arbaan mana hidhaa miti naannoo kaambii leenjii waraanaati. Yeroof odeeffannoon qabu kanuma. Liban jaarsotu gabaase. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Nagaan bulaa. raadiyoonii
dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.